Har'ammoo mucaa keenya shaashaa gochaan jira. Baay'ee miidhagsee baay'ee bareechee akka waan guyyaa aruuza ishiitii yookiin cidha ishiitittiin faafaa gochaa oole. Yooyyaa shama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi waaqayyoo bakka jirtan marattu isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa guutuu qabnaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Oolman keenya guyyaa har'aammoo biqiltuu irratti xiyyeeffata. Innis egaa rifeensa biqiltuu haala kana fakkaatuun hojjechaa oole. Rifeensa ishii yeroo jalqabaatiif tokko isaan jira. Mucayyoo baadiyyaa dhufte akka taate hundi keessanuu ni beektu. Garuu yeroo ijoollummaa keenya yeroo baadiyyaa jiraannutti rifeensa keenya hundi keenya yoomaan tokko fannu jechuudha. Rifeensa keenya baay'inaan yerootti hin dhaanna hin miiccanna. Sanarraa kan hafe garuu rifeensa keenya hin tokko fannu jechuudha. Kuni ijoollee baadiyyaatti dhalatanii ammallee yeroon jijjiirameera waan ta'eefi. Ijoolleen baadiyyaatti dhalatanii guddatan yeroo tokko yeroo ayyaana isaa ta'u magaalaa dhufanii hojjetachaa jiru. Egaa biqiltuu yeroo jalqabaatiif rifeensa ishii tokkofatti guyyaa har'aa kana. Rifeensa ishii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miidhagaa baay'ee kan namatti toltu gubbina xiqqoo wayii qabdi malee haa ta'u malee marsaa shashwaarii addan godhee deebi'ee marsaa tokkoffaa xiqqoo lalaafisee marsaa lammaffaadhaan sirreessa bareecha jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo tokko ijoollonni maalitti gammadu? Ijoollonni umuriidhaan xiqqoo insinni kun umurii daa'imummaa keessa jiran maalitti gammadu yoo jennee haalota akkanaatti gammadu. Yeroo hundumaayyuu wannuma qabnuun ijoollee haa gammachiifnuun isiniin jedha. Ishee egaa akkuma argitanii umuriin ishii baay'ee fagoo miti jechuudha. Reefuu masqala 11 jechuudha. Isheen masqala 11 12 hin seenne. Kanaaf egaa ittuma haa gammaddu. Rifeensa ishii yeroo jalqabaatiif tokkoffatti waan ta'eef itti gammaddi jedheetanii har'a rifeensa ishii haala kana fakkaatuun hojjechaa jira. Egaa kanatti aanseemmoo wantani isiniin jedhu shamarran biyya Arabaa marti keessanuu meeshaan ammaa rifeensan hojjetaa jiru kana yeroo darbellee irratti viidiyoo hojjedheen ture irratti wantoota tokko haasa'een ture. Egaa meeshaan amma ittiin hojjechaa jiru kana orijinaala isaa fidadhaatii koottaa. Wanni mana keenya keessaa qabnu harka keenya keessaa qabnu wanna salphaa miti isiniin jedha. Amma yeroo kana mana rifeensaa yoo dhaqne qarshii guddaa baasna jechuudha. Qarshii qofa osoo hin taane immoo yeroon keenya baay'ee achitti qisaasaa sa'aatii 24 guutuu mana rifeensaa dhaqna. Isaan rifeensa noormaalii hojjennee tuskii kun kana akka amma mucayyoodhaan hojjechaa jiru kana noormaalii yoo hojjetanne dafnii galla. Sanaan alatti ganama mana rifeensaa namni hojjetachuu yaada qabu ganama sa'a 2 yoo dhaqe sa'a dhugaa dubbachuudhaaf sa'a 10 sa'a 11 gaditti gara mana isaatti hin deebi'u. Keessattuyyuu guyyaa ayyaanaa guyyaa sagantaa cidhaa wantoonni akkanaa kun jiranii baay'ee tokko ofitti nama hin sissuun isiniin jedha. Kanaaf egaa yeroo tokko ofuma keessanii namallee yoo qabaattanii hojjetachuun hin danda'amaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya baay'ee sin fayyada baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef meeshaa kana bitadhaa koottaa. Meeshaan kun immoo gosa lama. Tokko hundi keessanuu ni beektu ijoolleen mana madaamii keessa jirtan namni wallaaltan hin jirtanii shashwaarii jechuudha. Madaamoonni yeroo rifeensa isaanii qulqulleessa yookiin miiccatanii kan ittiin goggogsanidha. Inni kan biraa immoo kunoo kan harkatti argaa jirtan kanadha jechuudha. Tuskii noormaalii kan ittiin hojjettan kana lamaan isaa. Inni kabiraallee haafuu kana lamaan yoo fidattanii baay'ee tokko barbaachisaadhaan isiniin jedha. Anammaa gosa 4 fidee dhufe. Gosti tokko kan harka koo keessatti argitan kanadha. Tokko immoo shashwaariidha. Lamaan isaanii diizaayinii garaagaraatiin kan maranidha yookiin kan firiizii godhanidha. Kanaaf egaa salphumatti mana keenya keessatti teenyee maabiraanni haa jiraatu malee hojjetachuu hin dandeenya rifeensa keenyan isiniin jedha. Anis yeroo tokko yeroo sagantaan guddaa wayii jiru yeroon biizii ta'ee manatti yeroo hin qabaanne qofan dhaqa mana rifeensaa malee manuma kiyya keessatti ofuma kiyyaan hin hojjetadhaani.
amma biyya arabaa jirtanitti isinis immoo maal gochuu qabdu ofuma keessanii ofirratti hojjetachuu yaalaan isiniin jedha. Inni kan biraa ijoolleen mana rifeensaallee banattanii hojjechuu fedha qabdanis meeshaa akkanaa kana fidadhaatii koottaan isiniin jedha. Eebbifamaa galatoomaa ijoollee Oromoo hundumti keessanuyyuu viidiyoo koo laayikii godhaatii na jajjabeessaa. Hiriyoota keessanitti illee sheerii naa godhaa, baay'een isin jaaladha. Baay baay.